Premier League England torbe saddeettaffaan kaleessa Liverpool Chelsea injifachuun gara dursummaa liigichaatti deebi'e. Manchester City daqiiqaa xumuraarratti goolii galcheen Wolves injifateera. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola haala kanaan injifachuun baay'ee na gammachiisee jira jedhani. Sanbata Arsenal yoomaamu Manchester United gara injifannootti deebi'eera. Abbabaa Lamaayyoo. It's also a recall to the bench for Tyler Morton, nearly 3 years after his last Premier League appearance. Taphichaan taphattoonni koo hunduu itti sirriitti gaarii turan dirree keessatti hojiin hojjennee boonsaadha jedhan leenjisaan Liverpool Arne Slot taphaan booda yaada kennaniin. Premier League Englandin kaleessa Anfielditti Liverpool dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Chelsea simachuun goolii 2-1 injifachuun dursummaa liigichaa Manchester City irraa deebifate. Daqiiqaa 29ffaatti taphataan duraanii Chelsea Mohamed Salah rukuttaa penaltiin goolii galcheen Liverpool dursa qabachiise. Salaan kan kaleessaa waliin goolii kurnaffaa Chelsea irratti galchuu isaati. And he is just simply unshakable in such situations. Boqonnaa deebii Nicholas Jackson goolii galchuun Chelsea wal qixxeesse. Daqiiqaa 51ffaatti Curtis Jones kubbaa Mohamed Salah mijeesseef galchuun taphichi injifannoo Liverpool 2-1 golabame. Leenjisaan Liverpool Arne Slot walii galaan taphoota jalqabaa 11 keessaa 10 injifachuun leenjisaa kilabichaa jalqabaa ta'aniiru. Liverpool liigichaan qabxii 24 argachuu qabu keessaa 21 walitti qabachuun garaagarummaa qabxii tokkoon liigicha dursaa jira. Yeroodhaa gara yerootti fooyyessaa kan jiru Chelsea taphoota 10 darban Liverpool injifachuun dandeenye. Mo'amuus ta'ee qabxii dhabuu hin barbaannu ture kan jedhan leenjisaan Chelsea Enzo Marescan tapha kanarraa garuu qabxii argachuun nuuf mala ture mo'amnuus ga'umsi taphattoonni koo mul'isan bara dorgommichaan isa olaanaadha jedhan. Premier League Englandin kilaboonni hunduu ciccimoodha kanaafis torbeetti murkii cimaatu si mudata qabxii milkeeffannee garuu murteessaadha jedhan leenjisaan Liverpool Arne Slot. 18th corner of the game for Manchester City. Oh, they've made it pay! The champions have won it at the end! John Stones with another late goal for the champions! And what a vital one it could be as well! Kaleessuma tapha biraatiin Wolves irraa qormaanni cimaa isa mudatee kan ture Manchester Cityn taphni dilee xumuramee daqiiqaa qisaasee keessatti goolii John Stones galcheen 2-1 injifachuun qabxii 3 milkeeffate. Taphichi eegalee daqiiqaa 7ffaarratti Jorgen Larsson goolii galcheen Wolves 1-0 Manchester City dursaa ture. Daqiiqaa 33ffaatti Joshko Gvardiol fageenyarraa goolii miidhagduu galchuun City gara taphaatti deebise. Cityn boqonnaa deebii goolii injifannoo galchuuf kubbaa gara goolitti yaalus gooleegaan Wolves Jose Sa kubbaa goolii ta'uu danda'an 5 jalaa deebisuun Manchester City dhibbaa keessa seensisee ture. Taphni dilee xumuramee daqiiqaa qisaasee 95ffaatti rukuttaa rogaarraa kubbaa Phil Foden rukute John Stones addaan itti bu'uun goolii lakkoofsiseen Cityn injifannoon deebi'e. Gooliin kun yeroo galtuu Bernardo Silvaan taphaan ala ture jechuun taphattoonni Wolves goolii miti jechuun mormuunis boodarra VARiin mirkanoofte. Stones tapha Arsenal dabalatee kan kaleessaa waliin daqiiqaa qisaasee keessatti goolii 2 galchuun Manchester Cityn qabxii 4 akka milkeeffatu taphataa gargaare. Haala kanaan injifachuu keenyatti gammadeera daqiiqaa xumuraatti goolii galchitee injifachuun miraddaa namatti uuma jedhee leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan. Liigichaan hanga torbee 8ffaatti kilabiin osoo hin mo'amin imalaa jiru Manchester City qofa. Kilabichi qabxii 20 walitti qabachuun sadarkaa 2ffaarratti argama. Sanbata Arsenal gara Vitality imaluun osoo eeggamiin ga'umsa gadaanaa mul'isuun bara dorgommichaan yeroo jalqabaaf Bournemouth goolii 2-0 mo'ame. Daqiiqaa 30ffaatti gama Arsenalii William Salibaan balleessaa hojjeteen kaardii diimaan dirree ari'ame. Daqiiqaa 70ffaatti Ryan Christie turtii daqiiqaa 9 booda Justin Kluivert rukuttaa penaltiin goolii galchaniin Bournemouth 2-0 Arsenal mo'ate. Sanbatuma Manchester United Old Trafford'itti durfamuurraa ka'uun goolii 2-1 Brentford injifachuun gara injifannootti deebi'e. Alejandro Garnacho fi Rasmus Hojlund taphattoota goolii injifannoo Unitediif galchanii. Tottenham gooliiwwan Dejan Kulusevski Bissouma fi Son dabalatee gooleegaan West Ham United Alfonso Areola goolii garee ofirratti galcheen 4-1 injifate. Daqiiqaa 86ffaatti gama West Ham United Mohamed Kudus kaardii diimaan dirree bahe. Eriksen, lovely flick for Fernandes. Oh, and it's beautiful for Manchester United to turn things around. La Liga Spainin Barcelonaan Sevilla injifatee jira. Gavin yeroo jalqabaatiif bara kana taphichaan hiriiruu isaatti leenjisaan kilabichaa Hansi Flick aggammadan dubbatanii jiru. Real Madrid sanbata dirreen ala Celta Vigo mo'atee jira. Abubakar Abdallah.
ላሊጋ ስፔንን ባርሴሎናን taphoota lama walitti aansuudhaan injifachuun liigicha garaagarummaa qabxii 3 dursuu cimsateera. Atletico Madrid fi Real Madrid morkattoota isaanii torban kan injifatanii. Kaleessa kilabiin Kaatalaan Baarseloonaan Seviyaa simatee 5-1 mo'ate. Taphichaan miidhamarra kan ture Jaaviin guyyoota 348 booda gara taphaatti deebi'e. Daani Olmo fi Fermin Lopez teessoo jijjiirrarra turani. Ansu Faatiin bara kana tapha jalqabaa isaa taphateera. Taphichaanis Robert Lewandowski fi Pablo Torre gooliiwwan lama yoo galchan Pedriin goolii takkitti dabale. Lewandowskiin bara kana taphoota laaligaa 10 goolii 12 dorgommii hundumaan immoo taphoota 12 goolii 14 galchuu isaa. Hansi Filikiin kan leenjisu Baarseloonaan bara kana tapha tokko qofa kan mo'atame yoo ta'u qabxii 27 liigicha dursaa jira. Injifannoon kunis torbee dhufu tapha El Clasico Real Madrid waliin isaan eeggatuuf hamileetaaf jedhamaatii jira. Leenjisaan Hansi Filikis tapha ulfaataa ta'uu ibsuudhaan goolii 5 galchuun qabxii 3 argachuun gaariidha jedhan. Taphataan sarara jidduu Jaaviin miidhama yeroo dheeraaf tapharraa isa fageesserraa fayyuun gara taphaatti deebi'uu isaatiin hundi keenya baay'ee gammanne jedhani. Tapha biraatiin Atletico Madrid goolii 3-1 ligaanis mo'ate. Alexander Sorlus goolii 2, Antoine Griezmann goolii 1 galchaniiru. Mallorcaan Vallecano yoo mo'atu Villarreal Hetafe waliin qixaan ba'e. Sanbata Real Madrid gara Celta Vigo malee 2-1 mo'ate. Kylian Mbappe fi Vinicius Junior gooliiwwan Real Madridiif galchaniiru. Luka Modric umrii 39 isaatti taphachuun taphataa umrii guddaan Real Madridiif taphates ta'eera. Goolii Vinicius Junior galches mijeesseera. Carlo Ancelotti taphataan seena qabeessi kilabichaa Modric leenjisuu isaaniitiin akka boonan dubbatani. Taphataa professional fi taphataa cimaadha. Wanti inni argatee fi argachaa jiru kan isaaf maludha jedhani. Taphoota birootiin Athletic Club 4-1 Espanyol yoo mo'atu Real Sociedad 1-0 Girona, Real Betis 2-1 Osasuna injifataniiru. Of course he will, of course he does. It's his pass that sets up the goal. It is his pass, my mistake. Sareetilii torbe 8ffaan kaleessa Inter Milaanii fi Naapooliin morkattoota isaanii qabxii wal fakkaataa galchii 1-0dhaan injifatanii jiru. Taphataan sarara fuulduraa Inter Milaan Lautaro Martinez taphataa lammii Italiyaa taane fi goolii hedduu Inter Milaaniif galche ta'ee jira. Sanbata Juventus Lazio mo'achuun barichaan imala osoo hin mo'amiin taasisaa jiru itti fufsee jira. Dabalata qabna. Lautaro Martinez into strike on the counter. Tapha cimaa torbee kanaatiin shaampiyoonii liigichaa Inter Milaan dirreen ala gara staadiyeemii Olompikoo imaluun galchii Lautaro Martinez lakkoofseen Roomaa mo'ate. Inter Milaan kaleessa boqonnaa dura taphattoota murteessoo lama Hakan Çalhanoğlu fi Francisco Acerbi miidhamaan jijjiiramanii bahanis boqonnaa deebii galchii Lautaro Martinez lakkoofseen Roomaa mo'ate. Taphicha kubbaa to'achuun caalmaa kan fudhate Roomaan carraa goolii argate fayyadamuu hin dandeenye. Gareen Simone Inzaghi Inter Milaan yaalii kallattii eeggattaasuun caalmaa fudhatee ture. Daqiiqaa 60ffaa irratti galchii Lautaro Martinez lakkoofseen qabxii 3 milkeeffateera. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Inter Milaanii fi garee biyyaalessa Arjentiinaa Lautaro Martinez tapha Serie A irratti kaleessa goolii 133ffaa Interiif galcheera. Kun ammoo taphataa dhalootaan Italiyaa hin ta'inii fi seenaa keessatti goolii hedduu Inter Milaanii galche isa taasisa. Taphoota Serie 291 hiriiree galchii 133 galchuun rikoordii dhuunfate. Taphatichi taphataa torbaffaa Inter Milaan goolii baay'ee galches ta'eera. Kuni anaaf milkii guddaadha kan jedhe Martinez. Gara fuulduraafis kana caalaa kan milkaa'uuf nan yaala. Ga'umsa yeroo garee biyyaalessa Arjentiinaa waliin qabuunis gammachuu qaba jedhe. Leenjisaan Roomaa Ivan Juric ga'umsa garee isaanii jajuun carraa argatanitti fayyadamuu dhabuun qabxii isaan dhabsiisuu himani. Shaping up for the volley. And it's kept down by Caprile. Dursaan liigichaa Naapooliin dirree isaan ala gara staadiyeemii Carlo Castellani imaluun carraa takkitti argate gara gooliitti geeddaruun qabxii 3 fudhatee deebi'e. Leenjisaa haaraa Antonio Conte jalatti ga'umsa gaariin baricha kan eegale Naapooliin kaleessa qormaata cimaatu Impooli irraa isa mudate. Ta'us boqonnaa deebii daqiiqaa 63ffaa irratti balleessaa Matteo Politano irratti raawwatame. Taphataan sarara fuulduraa Kivicha Kvaratskhelia peenaalitii galchuun Naapooliin mo'ate. Leenjisaan garichaa Antonio Conte tapha booda yaada kennaniin garee waliin taphanne kilaboota liigichaa jajjaboo ta'an keessaa tokko. Tapha kana injifachuu barbaanne kana milkeessinee jirra. Garuu liigichaan shaampiyoonii ta'uuf morkii cimaatu nu eeggataa jedhani. Conteen dabaluun ga'umsa taphattoota keenya guddisuuf filannoo hedduu qabna jechuunis kanas akka yaalan dubbataniiru. Naapooliin taphoota torbee 8 irraa 6 injifachuun tokkoon qixabee tapha tokko qofa mo'amuun qabxii 19 liigicha dursaa jira. Taphoota biroo kaleessa taphatamaniin Liicheen dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Fiorentina simatee goolii walakkaa darzaanaa keessummeessuun mo'ame. Atalantaanis dirree isaan ala Veneziyaa galchii Mario Palasic fi Retugi galchaniin milkaa'e. Kaleessuma Cagliariin galchii 3-2 Torino yoo injifatu Sanbata Juventus goolii 1-0 Lazio mo'ate. Gareen Thiago Motta barichaan osoo hin mo'amin itti fufeera. Taphataan sarara ittisaa Lazio Alessia Romagnoliin daqiiqaa 24ffaa irratti balleessaa raawwateen kaardii diimaan jalaa bahe garicha gatii kaffalchiiseera. Boqonnaa deebii daqiiqaa 85ffaa irratti taphataan Lazio Mario Gila garee ofirratti galchuun Juventus qabxii 3 argate. Sanbatuma AC Milan galchii 1-0 Udinese injifatu.
Genoan galchii lama qixa Bologna waliin akkasuma Como Parma waliin goolii tokkitaan xumurani. Ligicha Napoliin qabxii 19 yoo dursu Inter Milan 17 ittaana. Juventus fi AC Milan qabxii 16 fi 14 sadarkaa sadaffaa fi afuraffaa qabataniiru. Still Okafor. Now it's Christian Pulisic for Chukwueze. Bundesliga German torbee torbaffaan Bayern Munich Stuttgart yoo injifatu Harry Kane hat-trickii jaffaa liigichaan hojjetee jira. Bayer Leverkusen fi RB Leipzig morkattoota isaanii injifatanii jiru. Abdurrahman Amin. Kane. They come back to him again. Harry Kane. He's got another one. Bundesliga Germany torbee torbaffaan kaleessa taphoota lama taphatamaniin Union Berlin 2-0 Holstein Kiel, Werder Bremen 4-2 Wolfsburg injifataniiru. Sanbata Bayern Munich Stuttgart simachuun goolii 4-0 injifate. Gooliin afranuu boqonnaa booda kan galanidha. Harry Kane daqiiqaa 57ffaa 60ffaa fi 80ffaa irratti walitti aansuun goolii 3 galchuun hat-trick hojjeteera. Kingsley Coman goolii 4ffaa yoo dabalu taphattoonni lamaan goolii galchaniin Bayern Munich dorgommii hundaan taphoota 3 booda gara injifannootti akka deebi'uuf gargaarani. Harry Kane Bundesligaadhaan goolii 47ffaa isaa yoo galchu hat-trickii jaffaa hojjechuun seenaa taphataan Ingilaandii Bundesligaan hin qabne fooyyessuu itti fufeera. Taphicha kan injifate Bayern Munich qabxii 17 liigicha yoo dursu Stuttgart sadarkaa 9ffaa irra taa'uuf dirqameera. In by Viertsi for Boniface, trap with a kick away. Boniface makes him pay. Champions League Bayer Leverkusen Bayer Arenaatti Eintracht Frankfurt simachuun goolii 2-1 irra aane. Taphni jalqabee daqiiqaa 16ffaa irratti Umar Marmush Frankfurtiif peenaalitiidhaan goolii galcheen dursa qabachiise. Daqiiqaa 25ffaa irratti Robert Andrich goolii galchuun gareen Xavi Alonsootiin leenji'u Bayer Leverkusen itti qixxaatuun tokko qixaan boqonnaa bahanii. Boqonnaa deebii lammiin Naayijeeriyaa Victor Boniface gooliin galchee injifannoo Bayer Leverkusen mirkaneessite. Bayer Leverkusen akkuma Bayern Munich taphoota liigichaa lamaan walitti aansuun qixa erga xumuree booda tapha kanaan gara injifannootti deebi'e. Sadarkaa 5ffaa irraayis gara 4ffaatti ol fooyyeffateera. Come for a pender. Oh, the goalkeeper lost it, and it's put in on the rebounds. Willi Orban on hand to double Leipzig's lead. RB Leipzig goolii lamaan Xavi Simoni fi Willi Orban galchaniin Mainzin injifateera. RB Leipzig qabxii 17 qabaachuun Bayern Munichiin garaagarummaa gooliitiin caalame sadarkaa 2ffaa irratti argama. Freiburg 3-1 Augsburg injifachuun sadarkaa 3ffaa cimsateera. Taphoota birootiin Hoffenheim 3-1 Bochum, Borussia Mönchengladbach 3-2 Heidenheim injifataniiru. Jimaata Borussia Dortmund 2-1 St. Pauli injifateera. Bundesliga Germany kana Bayern Munich fi RB Leipzig qabxii 17 qixa qabaachuun garaagarummaa gooliitiin Bayern Munich tokkoffaa, RB Leipzig lammaffaadha. Freiburg sadaffaa, Bayer Leverkusen afuraffaa, Borussia Dortmund ammoo shanaffaadha. For a pender! Oh, the goalkeeper lost it, and it's put in on the rebound.